بسم الله جدين جلك بدوبي الحمد لله ربي يا حسبي صل وسلم على الحبيب نبي رحمة شفيع المذنبين أهل إساتي هند أصحابي نقاب رحمة اتبوس ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكي يا خبجم توتا جالتم توتا ورقرتني نشيدا نجيب حاجي رتير ماتني أكا إني قرأ أمتا قهوف يعني بدا قرأ جرتن تتافي قرأ جرتن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ربين أما اللي اسم برا هادابتو ربين اسم هاجر قارو أكا إرقام كوني كيستو سينان قرتني أمتا أندلس كون قرأ أمتا أكا قهوف yaada bilchaataadhaa fi qabeenya keessaniin illee gartanii jechuudha nu bira dhaabbatu keessaniif galatooma jazakumullahu khairan barakallahu fiikum isiniin jedha keessumaa warri garee eebbaa jalatti argamtanii jechuudha hirmaannaa guddaa taasisaa jirtan ammas keessattuu gartanii jechuudha yaadaanis mala adda addaadhaanis ustaaz Abdurrahman Hussein ammas ustaaz Abdurrahim Kamal sheekotiin keenyas warra achi keessatti argamtan jechuudha warra du'aa nu godhaa turtan inshallah gara gurra ummataa fidatuudhaaf qophooynee jirra xiqquma nu hafe barakaa nuuf ta'a galatooma isiniin jenna wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله جدين جلك بدوبي الحمد لله ربي يا حسبي صل وسلم على الحبيب نبي رحمة شفيع المذنبين أهل إساتي هند أصحابي نقاب رحمة اتبوس ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكي يا خبجم توتا جالتم توتا ورقرتني نشيدا نجيب حاجي رتير ماتني أكا إني قرأ أمتا قهوف يعني بدا قرأ جرتن تتافي قرأ جرتن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ربين أما اللي اسم برا هادابتو ربين اسم هاجر قارو أكا إرقام كوني كيستو سينان قرتني أمتا أندلس كون قرأ أمتا أكا قهوف yaada bilchaataadhaa fi qabeenya keessaniin illee gartanii jechuudha nu bira dhaabbatu keessaniif galatooma jazakumullahu khairan barakallahu fiikum isiniin jedha keessumaa warri garee eebbaa jalatti argamtanii jechuudha hirmaannaa guddaa taasisaa jirtan ammas keessattuu gartanii jechuudha yaadaanis mala adda